Egaa akka wajjin ilaallu waa'ee kiriptookarensiiti. Kiriptookarensiin maal akka ta'e wajjin ilaalla. Baay'een namoota 666 dhaabbata ilminaantiidha. Dhaabbata ilminaantii isa hooggana dhaabbata 666dha. Gareen maallaqa kanatti fayyadamu garee mormituu Kiristoosdha kan jedhamtu jiru. Isaan keessaa egaa yoo ilaalle baay'ee isaanii dhugaadha moo soba kan jedhu adda baafachaa deemutu nurra jiraata. Meegaa kiriptookarensiin maallaqa dijitaalaa ta'ee kan harkaan qaqqabamuus hin dandeenyedha. Kan harkaan hin qaqqabamne ta'ee immoo karaa intarneetii bilbila harkaa fi kompiitara keenya fayyadamuun waliif daddabarsuu kan dandeenyudha. Egaa kiriptookarensiin tokkoffaa maallaqa nuti harka keenyaan qaqqabu ijaanis ilaaluu hin dandeenyedha. Akkasumatti bilbila keenyaa fi kompiitara fayyadamnee itti kan fayyadamnudha jechuudha. Lakkoofsuma bilbila keenya irratti argine fayyadamuu kan dandeenyudha jechuudha. Kiriptookarensiin maallaqa dijitaalaa ta'ee qaama isa to'atu yookaan hoogganu kan hin qabne. Walumaa gala egaa kiriptookarensiin maallaqa dijitaalaati. Maallaqi dijitaalaa kun immoo qaama isa to'atu yookaan qaama isa hoogganu hin qabu jechuudha. Egaa maallaqni kun akkamittiin daddarba yoo jenne bilookcheenii mataasaa kan qabudha. Kiriptoogiraafii mataasaa kan qabudha. Isa booda wajjin ilaalla. Egaa kiriptookarensiin kanadha gabaabaatti yoo ilaalle kana jechuun egaa qaama isa to'atu hin qabu jechuun mootummaan giddu galeessaa yookaan mootummaan addunyaa kan giddu galeessaa ta'e kun isa hoogganuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo dhaabbileen dhuunfaa adda addaa isa hoogganuu hin danda'an jechuudha. Dhaabbata kamiiniyyuu hin hoogganamu jechuudha. Deebisnii taa'ee yaada. Egaa dhaabbanni ilminaantii kanayyuu hoogganuu hin danda'u jechuudha. Maaliif sababiin isaa dhaabbataan hin hoogganamu jechaa jira waan ta'eef dhaabbanni ilminaantii kanayyuu hin beeku. Itti fayyadamuu danda'u garuu isaantu hooggane isaantu kalaqe jechuun hin danda'amu. Kun teekinooloojii addunyaati. Egaa kiriptookarensiiwwan keessaa kanneen beekamoo ta'an biitkoinii, eteeriyeemii, laayitkoinii, soolana, BNB warri jedhaman baay'ee dhagaa isaan kumaatamaan lakkaa'amu. Egaa isaan keessaa baay'ee beekamaa kan ta'e biitkoiniidha jechuudha. Biitkoiniin kun namicha Saatoshi Nakamoto jedhamuun kan kalaqamedha. Namichi Saatoshi Nakamoto jedhamu kun hiddi isaa lammiin isaa eessa ta'e har'ayyuu kan hin beekamnedha. Seenaa nama gaddisiisuu fi seenaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Namichi Saatoshi Nakamoto jedhamu kun maallaqa dijitaalaa kan kalaqe jedhamee kan yaadame yeroo tokko isadha jedhanii gaafatan tokkotu jira. Maallaqni dijitaalaa kun egaa Saatoshi Nakamotoon biitkoinii kalaqe jedhamee erga yaadame biitkoinii kana kalaquun isaa iddootti dhugaan isaa himame hin jiru. Yeroo tokko namicha Saatoshi Nakamoto jedhamu kana argatanii gaafachuuf yaalanii turan. Garuu Saatoshi Nakamotoon inni dhugaan ana miti jedhee harkaa ba'ee ture. Namicha kana wanti isaan gochuudhaaf yaadanii turan wantoota baay'ee yoo ta'e illee waan barbaadan irraa argachuu hin danda'amne waan ta'eef gadhiisuu danda'aniiru jechuudha. Har'a namichi kun hiddi isaa dhaloonni isaa eenyummaan isaa hin beekamu. Garuu har'a maallaqni inni imeelii isaa irraa qabu gara biitkoinii miliyoona 1,100,000tu akkaawuntii isaa irra jira jedhamee yaadama. Seenaan kana lafa ka'a. Egaa har'a biitkoinii tokkoon ishee doolaara Ameerikaa 85,000 fi isaa olitti sharafamaa jira. Yeroo ammaa kana yeroon ammaa viidiyoo kana isin hojjechaa jiru jechuudha. Garuu yeroo ji'oota darbe keessaa doolaara Ameerikaa 100,000 fi isaa ol gahee ture. Doolaara Ameerikaa 100,000 jechuun egaa gara qarshii Itoophiyaatti yoo deebisne har'a qarshii miliyoona 10 fi isaa olidha jechuudha. Namni biitkoinii tokko ishee qabu yookaan argate har'a biyya keenya keessatti sooressa beekamaa ta'a jechuudha. Kanaafidha maallaqni dijitaalaa takkaadhaan kan inni nama guddisu yoo carraasaa argattanii irra baatanii baay'ee fayyadamaa taatu jechuudha. Bal'inaan illee namoonni biyya keenya keessaa carraa kana argatan jiru jedhee hin yaadu. Garuu yoo carraa kana argattan baay'ee natti tola. Na gammachiisa sababa ta'eef yoo yaaltan gaariidha. Egaa inni baay'ee barbaachisaan biitkoiniidha yookaan inni baay'ee qaala'aa ta'e gatii isaa guddaa ta'e biitkoinii asiniin jedheera. Namoonni hojii onlaayinii hojjetan egaa akkasumas namoonni carraa iskoolaarshiippii argatan daddabarsa maallaqaatiif yeroo baay'ee waan rakkataniif maallaqni dijitaalaa kun akka addunyaatti fudhatama guddaa argateera jechuudha. Har'a yeroo ammaa kana biyya keenya keessa teenyee biyyoota alaatti kaampaaniiwwan adda addaa kanneen akka Alibaabbaa jiru baay'ee isaanii maqaan dha'u. Isaan irraa kaampaaniiwwan bebbeekamoo addunyaa irraa biitkoiniidhaan har'a meeshaaleen adda addaa bitamee gurguramaa jira. Kanaaf fudhatamummaa guddaa argateera jechuudha addunyaa irratti jechuudha. Maallaqni dijitaalaa kun egaa akka addunyaatti tokkoffaa sekuriitiin isaa baay'ee olaanaadha. Tasgabbiin isaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Eeggannoo dhuunfaa barbaade malee sekuriitiin isaa jabaadha jechuudha. Kanaaf faayidaan inni qabu daddabarsa maallaqaatiif hin rakkannu jechuudha. Daddabarsa maallaqaa baay'ee nu rakkisu. Kanaaf baay'ee faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Egaa kiriptookarensiin asirratti kana yoon jedhe gahaadha. Egaa waa'ee Saatoshi Nakamoto yeroo biraa ittiin kan walitti deebinu ta'a. Egaa biitkoiniin kun egaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2009 hojiirra kan oole yommuu ta'u kiriptookarensiiwwan jiran irra caalaatti gatii guddaa kan baasudha. Isiniin jedheera. Kanaaf egaa namoonni hojii onlaayinii hojjetan yeroo baay'ee kan isaan filatan biitkoinii argachuudha jechuudha. Maallaqni kun egaa yeroo baay'ee yeroo adda addaatti viidiyoo adda addaa ilaaleera. Barsiisa karaa amantaa, barsiisa karaa saayikooloojii waan hundaan gaafa ilaaltan biitkoiniin kun egaa yeroo adda addaa mallattoo bineensichaati 666dha. Biitkoiniin xumura addunyaa kanaa goolabuudhaaf akka mallattoo bineensichaatti tajaajila jedhanii namoonni barsiisan illee jiru.
Isa kanaaf egaa gaaffiif deebiiwwan adda addaa ilaaltanii wantoota ani guyyaa guyyaadhaan gadi isiniif dhiisu, gadi isiniif lakkisu, viidiyoo ani isiniif gadhiisu akka daawwattan waliin barachaa waliin akka guddan gamunumaan dhaamsa isiniif dabarsa. Keessumattuu biitkoiniin 666dha. Kiriptookarensiin maallaqni kiriptookarensii yookaan maallaqa dijitaalaa inni jennu kun 666dha. Dhaabbata Illuminaantiidha kan jedhu irratti maree gad fagoo taasifna waan ta'eef irraa hin hafina. Guyyaa guyyaadhaan viidiyoo gad isiniif lakkisa. Warri maatii keenyatti hin dabalamin jirtan viidiyoo kana like, share, subscribe gochaa akkana eddan isin irraa barbaada. Akkasumas chaanelii kana subscribe gochuun odeeffannoon guyyaa guyyaadhaan akka isin gargaara waan ta'eef kana akka gootan isin gaafadha. Boodas egaa subscribe gochuun keessan hin hafu. Sababiin isaa odeeffannoo gurguddaadha kan isiniif qoodu waan ta'eef irraa hin hafina. Maatii keenya keessaa hin hafina. Waan baay'ee waliin baranna. Galatooma.